شيطانة تي فيتو أرومو تي فيتو أرومي تي فيتو وان فيتي تي يو إساف سجد على وسالا فيتو وان فيتي تي يو إسان سجن سما دبمسي زايد سما دبمسي سنيفو لال خنر أراري يجمون جروج أرارا موران أرومو كان إتني أرومون أكجرت ستة هركيف كننا قبرنا قرر دونو إرجدو خنايش مالتو جد وبومبر أسون كويك أبو أسون مترياس كابو أسون إسنابري كابوتي سيجله غاتشنا سيتانا أرومي الرتي موتوما چهومسان وجاري سيجله بول سرنا خيت دينا جنني بس سرنا خيتين بولا جانيني بر موتوم أروميا موتوما ولو نجاري سيجله سرنا جله بول لكي ودلوتين يشرنا كده تاني نوجين في الاتداولة عشرة درون كي الرب سوتنا ماله إنما كنا ما يادون بربادو جي جلادي ده سيقول جبرسيوني في ولا فن في ولا وانتين كان أكسب والفتن تنوت أسديم توت الرجب دجاني ولي قالني سيقول مالف هوغنوني ولي قال حواسن نجا خيوني في غرتك كنمني ولي قال وتنديف نمني كمي ولي قال مينايم مي كمي ولي قال أكمي دندم دندم قال سنيفو خغرتي أك أورمو ولي قال أك سبني ولي قال قد أجرو نمي تشخنا جيتشو نمي تشخنا جيتشو وان إني جرو نمني وليف قال جت اللي يادي نما ربنا عمل شيطانا قرتي شيطانا قوانا ما وفتي يو نمني ولولي بيرو ساقي ست وريا هذا ساق أبو هند ولي دران سينجي خناول مالين سيم مي خناول مالين سيم ها نما قرتي بالذكر ما وتقوم ما بالذكر نا يدوتك بربان نما بالذكرنا ودفع عصوتو آبا وفي خافا وفي بالذكرنا وليك بهم نقودي دين درو دابا سيقول سنيفو قتين كون قرتي والنساء أمرا ما جرتي أرومون قرتي وانك أبو جبي فتشوكا بايج وانك أبو جبي فتشوكا سيقول هوغن هجيشون فرست خا أمتا دقو هوغنا سندقيني هوغنا غيتي متي أبا في ديمانتان هوغنا سندقيني أرى جبوتين تيمان تيمي توبي أرى دقوف أمتا خيني وليك أبدي ولياسو جرتي بر تفي خيسا ميان قورمون تفتم تلال أصوناتي المخيّة 4 كيلو جرا مارخيّة 4 كيلو جرا يتو إلمان أرومو سعودينا كسي بوك أفتك كس غودي جوبلان دي بوك أفتك كس غودي سومالي لان دي بوك أفتك كس غودي أما خنو جبوتي بوك سجراي نمك أبينيا قبدو نما وان فيتك قبدو guyyashan keessatti wala qabeenya keeti wala ilmaan keeti jaartii teeti simbeeku guyyashan keessa bay jetteen usmaa'ilu margeelle kha ummata oromoochi baqachiisu jiruu fi maamma faara qaalichi itti aanaan abiyyi ilmaan adeerraniiti sigale waan kun farshoo fi wanta khana aarsee gartee jabuutii kanaan godhajoo kun dawwalee jabuutitti maayu namichi maal akka dalagu jiru maal akka hojjechu jiru eenyu hojjika hojjechu jiru ni ungaluuf understanding god gaafa dhiyooti san ittumaan hime Soomaaliyaa laantii tana injifachuu hin dandeessu dhiisi bishaan ati fiddu hin jirtu bishaantu si jala yaa sireetee jala bishaan yaa'u taa gaafaan anjuu san usaatiin irraa misooma dura dhaabbatta naan jechuu turtan mee bishaan sun jiru amma utaaleeti asabin deebise je Isaayyaas fikkaase sigale eeysaa namu magarte quba barbare uddu ifkaase sigale khursirra gattaa'u daddabe halkan kana guutu sakhandii takkaas ciisa sinjam sakhandii takkaas ciisa sinjam guyyarraa eeydu jijjiiru jira sigale eenyu mataa keessana dhawaan beeku
Sigale. Saniifu ani wanni isininju gartee wanni kun waan gartee Oromoo madaalallee miti. Oromollee nama kufalti. Bu'arra Itoophiyaa bar Keeniyaa dura jira. IMF'n deengadde ibsa baase gartani. Inni khoree jiddu galeessaa jee wadala wali qabee bira taa'utana wali qabeeti gartee dhiirti ka xiyyaani jirti jaan hin jirtu. Goonni ka xiyyaani jira hin jiru. Namni ka xiyya biyya guddisanii jira hin jiru janiin jansi gale. IMF uzuma inni ka wadallootii tanaa wajji kana jechaa jiru. IMF Itoophiyaa Keeniyaan isin bira kutteette ibsa baafte. Ibsa san sodaatti ni maniini dalagarraa ari'are. Maal godhaa namni makiinaa yaa'uu baree bashannanuu baree maal godhaa maraataa dura dhaabbatee maal godhaa hi gartee dalagarraa ifare. Paartii bar namni yaada sanitti amane keessatti yaada kennachuu hin dandeenye. Nama bar miseensa isaatiif warra isaa wajji biyya bulchuuf akka yaada kennatuun hayyamne ati bar ganaa paartii mormitootaati wajji wal naa taheeti. Ay miskiin. Ganaa paartii mormitootaati wajji wal naa taheeti. Tokkummaa Oromoota cabxe tana deebisee daangaa Oromiyaa kasarbame kana eeysisee ekonomii Oromoota daaraa taate tana gartee ziqee jijjiire jetteeti miskiinni kiyya taa'ee gujjira bar. Ati yeroo kanarraa wanni eeydu yoo khasaaraa taate malee hin jirtu. Yoo facaatii dhumaatii sigale. Wal qooduu, wal qocholuu, wal ajjeesuu, wal gudeeduu yoo eeyde malee wanni ati kanarraa eeydu hin jirtu. Tanamicha kana eegaan akkana jee teenyatti hin dabraa jechuudha. Hogganoonni Oromootis waan takka ifitti himuu qabdan. Ummata kana waa lama qofa himuufi qabdan. Sigale. Waa lama qofa himuuf qabdan. Takkaa wal tahaati akka namichi kun gabroonfatu irratti haala mijjeessa. Takkaa wal tahaa akka namicha kanaa jalaa bilisa bahuu irratti hojjedha. Wohuma lamaan kana. Qabsoo Oromoo tafacaate talaafat hayyuun kun kana jaa wal amantiin hin jirtu. Qabsoo mooraa teenya talaafatteetu ilaa amma namicha kana tursiisu jira jechuudha. Ummata silaa ka'ee qabsaa'ullee abdiitti horachuu hin dandeenye jechuudha. Ummata silaa ka'ee qabsaa'ullee abdiitti horachuu hin dandeenye jechuudha. Walgahiin guddoon biyya alaa tanatti hayyoonni godhachuu qabu. Waboo waan kana qindeessu qaba. Amma waboo mooraan Oromoo lama isiniin jenne. Tanamicha kana jala garaaf galtee fi tagartee garaan hin ta'u sabni kiyya dhumu jira jettee waboo jala galtee mooraan lamaanuma tanamma. As ichi jechuun hin jiru. Kun mootummaan qabsoo karaa nagaa cufee jira. Warra karaa nagaa ijatee duratti hidhaanidhee warra qabattee urgeessaa san hunda ajjeesee jira goota san. Sigale. Qabsoo karaa nagaa wanni jedhamu hin jirtu. Kanaa booda abiyyi buqqisu humna qofa. Humnaa irratti ummata ijaaruun dirqama jechuudha. Dirqama. No question. Sigale. Wanni as ichi jettu hin jirtu. Kana gochuudhaaf walgahiin godhamu qaba. Roodmaappiin qophaa'uu qaba. Hayyoonni wal dhageeffachuu qaba. Boobararra warra sin walin dhageenyeetu barra warra sin geenye wal dhagahee dhukkee godhu jira bara. Bararra wayyaaniin ibsa baafteeti beekamtii teenya tadheen gadda nurraa mulqitan nuu deebisuu baannaa waan si dhufuun eeyde jechuun jirti. Arrabar biyya keessa uggida walanii nutti banbar taa'ee ka'uu dhaabbachuu jira janii. Meekkamiin taa'ee goonni lafaan akka ati bar ibsa feete baaftu namni si dhaga'u hin jiru. Siitu wal xiqqeessa, siitu jookii walirra godha. Sigale. Si hayyuu kee xiqqeessa, si qabsaawaa kee xiqqeessa. Sigale. Mee maal harkatteeti hayyuu kee xiqqeessa?
mootummaa tanarraa maal harkatteeti ma waan kanaan harkadde jiinaa du'aatii buqqaatii booya gidiraa malee abbaan gadaa si dura rashanamu jaarsi si dura tumamu jaartiin si duratti gudeedamu tana yoo taate malee mee maal harkatte tokkummaan kee faca'u sigale gandaa wal qoodu gangistara kanaa fi durriyyee tana gartee barandarraa guure nama hanga 100,000 takka miliyoonara godhe sigale tunichira tetteeyseetis wanni oromoo yoo name wanni tunichi buqqaate dhabdu mee maaltu jira naayime njirtu kana booda nama hayyama oromootiin ala biyya san namni bulchuu hin danda'u tana dhugaatti sigale tana dhugaafitti innis sodaachisuuf yooniin annatuutan waan biyyaa diigama yoona taa akka taatan maarreessi dhufu wanni takka ta oromoo dhuftu jirtu kana booda mootummaa waloo yoo taatees hayyoonni taa'ee mari'ate woboonii finfinnee isaa qabate boonnee sanu sigale boonnee sanu taa'ee mari'atee mootummaa waloo tajaaramtu yoo garte malee kana booda oromoo gabroomtuun arka jettee xiqqash takka yaadin raayyaa ittisaati kan jee inni wali qabee ijoolleen inni leenjisaa jiru tun hundi yoo xiqqash takka rakkoon dhufte woboodhaa beeku buru marroo jala jechaati shottisiiti sigale oromoon ganaa wohuma arkatu malee waan dhabuun qabu sirni kun ka'ee yoo ka'ees wohuma arkatu malee wallaahi waan takka waan dhabuun qabu humna qabdu ifin beeyne osoon sululta khaleessa sululta lola geggeeffame way beeyta waawwaboon dalage way beeyta sululta finfinnee masaraa haaraa san ijaan arkaa ati garuu hagoondar jiru sodaachuu jirta jechuudha kan qabdu kan hangartu sigale amala gursummaa kana dhiisa amala gursummaa garii gursummaa garii tozoon jaarsa qomtisaa maal fakkaattu kana kameeshaa langaantaa kana gar manaa qabduuti gartee waan jeedalloo alakka jeelte waan akkasii dhiisaa sigale amala gursummaa kana dhiisa waan qabdu jabeeffadhu hay fannoo sirnan qabne tana sodaata woboo sirna qabu dhiifte woboo durarraa elemorraa seegalii hanga waggaa 60 keessa dabree hanga arraa jiru kana abdachuu dhiifteeti jara dheengadda miljiqinnaa wali qaqqabdee jaarte kana sodaata kana wayina godha jettee sodaata meeroo sodaatu xiqqolleef hin qaanfattani wobuu akeekaaf kaayyoo isaa beeytu osoon kun gartee finfinnee jalaa goomarsu jiru akkamittiin kana qabsiisaa yoo wanni takka rakkoon takka dhufte jettee yaaduu faatu sirra jira malee yoo namichi kun ka'e maaltu nuggaa biitituun akkam nu harkaa taati maal taati biiti badhaadhina taati malee badhaadhina afaan hin jaamu santu haqilleensarra jiru sanuun lafa gabbu'aa jechuudha yoo namichi kun ka'e sigale inni maaliif ka'uun barbaachisaa tokkummaan jaalatu araaran barbaadu araarami jennee kadhannee dadhabne asirraa walumaan kadhachuu turre namni araaran jaalanne shayxaana qofaa jechuudha tanaaf maqaa isaa shayxaana moggaafneef jechuudha sigale sigale saniifu rakkina kee furachuudhaaf ifiddeebi nama if kabaje namni kabaja wannitti abiyyi kabajaa dhabe maali saba keeysaa hin dhaladhe juuf kabajaa dhabe jechuudha mee fakkeenya tokkoon siiqan haadha abbaan kun si barsiisanii yoo doktara si godhanii si dubra amaaraa kana bira indazaan hojjuu haatee gartee xurii tanaan abbaa keetii wajjii wal qabattee dhufte yoo haadha teessatti qaanfatte si dadhabaadha si arra sadarkaa kana ga'uudhaaf warra xurii qabu kanaatu siif faana ta'ee jechuudha abiyyi arra muummichi ministeeraa ta'ee ilaa noobelii deemuudhaaf oromoo inni tuffatu tanaaf faantaa ta'eef jechuudha yeroo kamiyyuu namni if tuffatu namni jalqaba isaa tuffatu
namni bakka irraa ka'e tuffata maala. Tanaaf har'a Soomaaliyaan nu tuffatte. Tanaaf har'a Jabuutiin harka keenya harka Itoophiyaa nyaattu. Timaantimii Itoophiyaa irraa dhaqaa fi jimaan Itoophiyaa irraa dhaqaa fi tanaafi har'a Soomalee biratti tuffatamne. Tanaafi har'a Suudaanii fi wal facaasu jirtu nu tuffatte. Tanaaf Eeltiraanii fi gartee ekonomii hin qabne nu tuffatte. Yoo bak jalqaba kee beezii kee yoo tuffatte beezii kee keessaa yoo kabajaan qabaanne beezii kee keessaa hayyoonni si jalan jiru beeytonni si jalan jiru qabaattonni si jalan jiru namni mu tokko namicha kana jala jiru hin jiru beeku ka isaa wajji dalagurraa eegale yaa rabbi kana nurraa hucciisii malee buqqisii malee kana man dhageenye dhagaa asirra fiddee keessi kana nurraa buqqisii malee tokko ka yaa rabbi nu tursiisii jiru hin jiru. Saniifu kana gartee namni if tuffatu yeroo hunda numa tuffatama. Alattis numa tuffatama. Namni maatii isaa tuffatu. Namni maatii isa barsiiftee gartee doktara isa goote, paayiletii isa goote, profeesara isa goote tuffatu yeroo hunda tuffatama dha. Maatii Oromoo ta gurbaa gabbartee intala gabbartee sangaa fuutee geessitee lolchiifadhu qaliif lolchiifadhu jetteen tuffatee jechuu namichoo. Wanni rabbiin xiqqeenya bakka deemutti bakka deemu maqaan isaa gabbee amma gartee faarsee bulumaatu Finfinnee tolchee maarree jamale addunyaan laal mucaa Burkina Faso kana faarsu jirti. Ibrahim Tiyoreem kana faarsu jirti addunyaan amma sigale gurbaa deen gadda dhufe kama soddomi sigale maaliif onnee bakka ummata isaa keessa gattaa'e onnee ummata isaa keessa gattaa'e ummatuma isaa khaxurii qabu kana tuffachuu dhiisee jechuudha. Sigale kun garuu takkitti tullub jeetti sabboonummaa Oromoo ta'an gotti isa fidde arrabsuu seenee takkitti tullub jeetti Oromoo gartee ilmaa fi intala gabbartee isa fidde hidhuu qeeroo isaaf gartee gaachina taatee raayyaa ittisaa taatee wayyaanee duraan akka gabratti isaan ergattu tana jala bilisa isaan baafte caccabsuu hidhaan hidhuu mana hidhaatii baasee gudeechisuu kana eegalee jechuudha. Namni yoo beezii isaan kabajin yoo bakkarra waan itti jalqabe tana gartee qabee bakkaan hin gahin abadan akkuma namicha kanatti xiqqaata. Akkuma namicha kana salphata. Mee namicha kana wajji dalage nama namicha kanaaf gartee rakkoo hin taane hunda keessa galaa ture. Anarraa eegale hanga lammaa magarsaa dhaytutti. Walaa jaawarii taayee hangaasaa lakkaawigaa hanga gartee gadduu andalqaa jootiin baatutti. Hanga Xayyibaa Hassanii fi Doktar Warqinaa Gabayyootiin baatutti. Lakkaawigaa guutu hanga Isaayyaas Afoorqii kanarraa arrabsan kanaan baatu. Isaayyaas bara Ameerikaan uggura irraa qaabte hundi sababa inni Tigraay wajji seenee Tigraay irraa dhoorkee ni bar uggura irra deebifte sababa namicha kanatti. Mee warruma kana tokko biraa galata harkate naayime. Warri arra isa jala taa'us galata tokko biraan harkatta. Kabajaa takka biraan harkatta. Warri arra qawwee hidhatee isaa luluus kabajaa takka biraan harkatta. Warri arra jeneraala ta'ee taa'ee ijoollee miskiinaa walitti qabee sigalee ichi jalatti ijoollee lolchiisu jiru kabajaa takka namicha kana biraan harkatta. Sigalee dhiirtii wanni hojjettuuf mootummaa takka wanni qabaattuuf kabajaa irraa argachuuf. Akka namni qabeenya irraa horachuu miskiina zarafuu dachii irraa guurachuu kanatti namni sammuu qabu kanatti naman anamma waan akkasitti naman anamma kadhufuus abbaan fedhe dhufees dachii irra hin kaanne walaa kondoominiyeemiisa nagayuma buufnaan harargummaan tun jimaa gurgurachuu dandeenyaan gaafa gartee inni Soomalilaand dhaqu san bishaan kanatti dhiisii waa'ee jimaa sanii dubbadhuu gaafa Maqdashoo Hassan Sheekh bira dhaqu dhi'uma tana yaaboo jimaa kanatti dhii waa'ee bishaaniitti dhiisii mee jimuma harargerraa bitamuu dideenna kan namni keenya bahee sadaqaa kadhachuu jiru kana rakkinuma san dubbadhuu
furmaata akka nuu dhufu jennee dhaamsatti itti geessan dhaamsi keenya direct dhaqaan niin beeka. Sadiifu kana hundatti dhiise arra sadarkaa tanarraaniif ga'e waan du'e wajji du'uun qabu sabni fuulduratti harkaanfadha kun sheekkaa butaatii nagaan jiraadha.